horsiise bula ayyee maddeelan qam bisaan haroo akkana kan hin qabne mangistiin kennuu yaade rakkoo teentaan arge amma borojektii tanas nuu jaare eeginni borojektii as nuu jaare rakkoo adda addaa cuf keessa baane. Jallisii kan kanu tochani akka dubartii yambee qabana dubartiin dhiir waliin hidhaan hidhanne mootummaan leetu nu gargaare tingaan nu qote bolooqeen ammatan subbijisse faayidaa guddaa nu garsiisu jira baadallaan daraaruu fi tiyaarii jira. Karaa namaatiin sagaleen tamamma bonaan irra ejjitana namni yeroo tan gubbaa qubate namni laftaan armatti argate imbeela jenne yaan irrakkat jenne yaan loole lammeessoo yunu randu anjechuu hin dandeenye yeroo tan irratti maaniif balkiidhaan midhaanii tan midhaan namni keessa nyaattuun inni sagalee bitaa turre. Yaaballo buuyoo dhabanii barana birri nama warra naggaadee buuyoo achi buusu birri kennanne sulultaana naayyuu na buuyoo sulultaanaa bitanii asiyyaa loon nyaachifadhe birri kum 23,500 sulultaatti ergadasi buuyoo dhibbaan naa galachoositti harka balkiin tun asajjita immoo maan barbaadu sulultaa nagaatti. Hektaara 40 karoorfanne lafti hektaara gara 33 faca'ee jira jechuudha. Kabosona irratti hektaara 12 karoorfanne hektaari 9 misoomee jira jechuudha. Teknooloojii haaraa naannoo Keeniyaa kan jirtu Naayiroobii irraa maashin bishaan booltan keessa lafa hektaar tokko obaasuu danda'u maallaqa biroo 40 lambinnee galchinee jechuudha. Paampiiwwan adda addaa bishaan jallisiidhaan akkaataa itti fayyadamuu danda'amu irratti hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Lafa hektaara 600 olii dargaggeessii irratti gurmaa'ee waldaaleedhaan hojiitti akkaataa isaan itti galaniitiin hojii hojjechuu jiranii kan jiru ta'uu isaati. Bu'aan amma argamuu jalqabee kan jalqabaati jechuudha. Itti fufiinsan immoo lafa iddoo itti bishaan kun qabamanitti laf qulqulleessuun lafsuun adda baasanii calalanii akkaataa ulaagaa ta'eetiin nam kennamuufi qabu kennuun sun qofaaniti teknikaalii deeggarsa naannoo sun kennamuu qabullee karaa guutuu ta'een kennaa deemuun hojiitti fufiinsan hojjanne ta'a.